Ashama akkam jirtan daawwattoota koo egaa odeeffannoowwan adda addaan qabadhee dhufe amma tartiibaan isin dhageessisa. Kan jalqabaa dhimma ibsa raayyaa ittisa Itoophiyaati. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa dhibbana miidiyaalee adda addaatiif ibsa kennaniiru. Egaa ibsi isaan kennan kunis haala wayitaawaa irratti kan xiyyeeffatedha. Keessumattuu tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti fudhate kan ibsanii. Kanaanis egaa garee finxaalessaa Amaaraa moggaasni Jaawwisaa jedhamuuf kennameef haala ittiin haleelame tarkaanfiin irratti fudhatame maal akka fakkaatuu fi haala qabatamaa amma jiruun ammoo gareen finxaalessaan raayyaa ittisa biyyaa si'ate kun tarkaanfiin cimaan irratti fudhatame gara gammoojjiitti kan baraarame jechuudha. Gammoojjiitti kan baqate ta'uusaatii fi turtii hanga ammaatiin egaa miidhaan jiraattota naannoo Amaaraa irratti geessisee olaanaa akka ta'e Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa Faanaa Biroodkaasting Koorporeetii fi akkasumas damee miidiyaa raayyaa ittisaatiif iddoo tokkotti kennaniin mul'isaniiru. Ibsi isaan kennan kun egaa baay'ee bal'aadha. Egaa dhimma garee finxaalessaa naannoo Amaaraa kana qofa odoo hin taane dhimma shanii irrattis xiyyeeffachuudhaan waan baay'ee himaniif Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa egaa gareen finxaalessaa naannoo Oromiyaa keessa socho'u kan shanee jedhamuudhaan beekamu irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiru waa qabatamaa akka argamsiisee fi gareen shanee jedhamu kunis egaa uummata Oromoo irratti miidhaa olaanaa kan geessise ta'uusaa dhimma marii Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamee bu'aansaa maal akka fakkaatu adeemsi isaas haala kamiin kan raawwatame ta'uusaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbataniiru. Tarii egaa akka isaan jedhanitti mariin nagaa marsaa sadaffaa jiraachuu danda'a. Mariin marsaa sadaffaa kun garuu kan xumuraa akka ta'udha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffiif deebii taasisan kanarratti kan dubbatanii. Egaa raayyaan ittisa Itoophiyaa ga'umsa olaanaarra akka ga'ee fi qophaa'ummaan inni qabus diina biyya keessa socho'aa jiru qofaaf odoo hin taane diina biyya alaa Itoophiyaa si'achuuf dhufuuf sadarkaa sanaan kan of qopheesse ta'uusaa himaniitiin jiru. Gama kanaan wanti nama shakkisiisu tokkollee kan hin jirre akka ta'edha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kan mirkaneessan egaa finxaalessaa naannoo Amaaraa keessatti socho'aa ture wajjin wal qabatee egaa haleellaan loltummaa wayitii raawwatamutti dirooniidhaan haleellaan raawwatameera jedhanii mirkaneessaniiru. Kanaan dura akka oduutti wanni himamaa ture. Dirooniidhaan uummanni miidhamee jedhamee ololamaa ture. Inni kun soba akka ta'ee fi haleellaan diroonii kan raawwatamu gareen Jaawwisaa jedhamu kun iddoo tokkotti walitti qabamee yoo argamutti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uusaati kan himani. Egaa inni kun gara fuulduraattis kan itti fufu ta'uusaati mirkaneessani. Maaliif dirooniin akkuma meeshaa waraanaa kanneen biroo meeshaa waraanaa ta'eeti kan tajaajilu. Kanaaf diroonitti fayyadamuun kan itti fufu ta'a jechaadha akka isaan himanitti. Gaaffiif deebii isaan taasisan kana yoo carraa argattan afaan Amaaraatiin kan darbaa ture egaa hordofuudhaaf yaalii godhaatii hubannoo gahaa argachuudhaaf carraaqaan isin jedha gama kootiin. Odeeffannoon lammataa isinii qooduu barbaadu dhimma humna qilleensa Itoophiyaati. Humni qilleensa Itoophiyaa egaa waggoota hedduu lakkoofsiseera. Bara Addawaayii wayyaanee keessa egaa humni qilleensa Itoophiyaa iddoo akka hin qabaanneef dhiibbaan irratti taasifamaa ture. Akka qoocaru taasisuudhaan keessumattuu immoo ogeeyyoonni humna qilleensaa keessa turan kan muuxannoo bal'aa horatan akka bittinnaa'an taasifamee dhaabbanni kun itti waamamtummaan qabus hin turre. Ga'umsi inni qabus baay'ee gadaanaa ture bara wayyaanneetti jechaadha. Ergasii booda ammoo egaa jijjiiramni erga dhufee booda humni qilleensa Itoophiyaa akka jabaatuuf akka biyyaaf hirkoo ta'uuf waan hojjetameef waggoota 5 darban keessa hojiiwwan hedduun hojjetamaniiru. Hojiiwwan humna qilleensa Itoophiyaa keessatti hojjetaman maal fa'i akka ta'an uummanni akka beekuuf egaa sosochiin taasifamaa jira. Tibbana keessumattuu torban kana keessatti hojiiwwan humna qilleensa Itoophiyaatiin hojjetaman uummanni akka hubatuuf akka beekuuf addunyaan akka beektuuf carraaqqiin taasifamaatiin jira. Sirni xumuraa beeksisa hojii humna qilleensaa kunis egaa sanbata dhufurra raawwatama. Sanbata dhufuu agarsiisawwan adda addaa xiyyaaraan akka taasifaman odeeffannoon jira.
kanagaa kan walumaan agarru ta'a jechaadha. Sadaffaa irratti odeeffannoon isinii qooduu barbaadu dhimma Taayyee Danda'aati. Egaa dhimma Taayyee Danda'aa wajjin wal qabatee wanni adda addaa tibbanaa dubbatamaatiin jira. Egaa dhaga'uun ooltan jedheetii yaadaa garuu waan tokko tokko kaasuun barbaachisaadha. Taayyeen kaleessaa humna nagaa fi tasgabbii fi tika biyyaalessaatiin kaleessaa to'annoo jala oolfameera. Wayitii to'annoo jala oolfamutti mana isaa keessatti egaa sanadoonni adda addaa argamaniiru. Meeshaaleen waraanaa akkasumas ammoo asxaawwan shanee fi kompiitaroonni adda addaa akka argaman kan himame. Hundumaafuu Taayyeen amma to'annoo seeraa jala jira. Wayitii badhaadhina keessa turetti egaa dhoksaadhaan dhaabbata shororkeessaa wajjiniin walitti dhufeenya uumuudhaan carraaqqii taasisaa akka turedha. Odeeffannoo humni walloo fi tika biyyaalessaa ibsa baaseen kan mirkaneesse dhoksaadhaan jechaadha. Egaa quunnamtiin inni taasisaa ture kan saaxilame ta'uunsaa amma hubatameetiin jira. Hundumaafuu kanaan dura kan himamaa ture paartii badhaadhinaa keessa namoonni dhokatanii seenan diina alaa wajjiniin walitti dhufeenya uumuudhaan Itoophiyaa irratti miidhaa geessisuudhaaf carraaqqii akka gochaa turan fi inni kunis immoo qorannoodhaan akka qulqullaa'aa deemu waltajjiiwwan adda addaa irratti kan himamaa ture. Hundumaafuu amma inni kun egaa saaxilamaa jira jechaadha. Kanaan dura miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan turan obbo Gadduu Andaargaachoo haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa keessaa raayyaan ittisa biyyaa ba'uu qaba jechuudhaan walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa irratti kan falman ta'uun isaanii ni beekama. Inni kunis egaa aantummaa garee jaawwisaatiif qaban mul'isuudhaaf barbaadanii kan raawwatanidha jedhamee himamaa ture tibba sanatti. Ittaansuudhaan egaa haaluma wal fakkaatuun Taayyee Danda'aatis ejjennoon obbo Gadduufaa mul'isan kana agarsiisee jechaadha haaluma wal fakkaatuun. Inni kun maalinni qindoominni kan jiru ta'uusaa mul'isaa jechaadha. Diinni keessaa diina alaa wajjin walitti qindaa'ee tumsuudhaan hojjechaa kan jiru ta'uusaa mul'isa. Keessumattuu ammoo finxaalessaan naannoo Amaaraa jiru 4 kiiloo dhufnaa Finfinnee to'annoo jala oolchinaa jedhanii wayitiisaan ololaa jiran kanatti qabatamaan egaa wanti ta'uu danda'u jira jedhanii waan shakkaniif jarreen kun wayitii ammaa kanatti dhimmichi akka finiinu taasisanii jechaadha. Dhibbana Taayyeen maal godhe? Miidiyaawwan adda addaatiif ibsa kenne. Keessumattuu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad irratti arrabsoo adda addaa ta'uu hin mallee raawwate. Egaa kana hordofuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Taayyeen ministeera deetaa ministeera nagaa waan turaniif iddoo sana akka kaaniif xalayaa barreessanii fi battala xalayaa barreessaniif kanatti obbo Taayyeen gara arrabsootti seenee jechaadha. Arrabsoo muummicha ministeeraa Abiyyiif jedhamu hin mallee arrabsaa ture. Ati diina uummataati. Uummanni yoo miidhamu calliseet ilaaltee waan qabatamaan raawwattu gonkumaa hin jiru. Ilaalcha ida'amuu si amaneet ilaalcha ida'amuu ati kaaste qabadhee amaneetan hanga ammaa si wajjin ture galatoomii jechuudhaan egaa xalayaa kenname san booda haalan taaneen kan dubbate san booda sammuu miidiyaawwan adda addaa biyya alaa taa'uudhaan yuutiibiiwwan adda addaatiin tamsaasaa jiraniif haala hin eegamneen muummicha ministeeraa irratti jibba qabu mul'iseera yaada kenne jechaadha. Inni kun waan eegamuun turre. Hundumaafuu inni kun muuxannoo ta'a jechaadha. Dubbii keenya irratti namoonni kanneen biroos haala kanaan paartii badhaadhinaa keessa ta'anii hojjechuu danda'an jiraachuu danda'u shakkiin jira waan ta'eef of eeggannoo barbaachisaa taasisuun kan eegamudha jechaadha. Ammaan booda sammuu paartiin badhaadhinaa akkuma beektan dhiyeenya kanaasitti jechuudha hooggantoonni olaanoon leenji'aa turanii leenjii kana booda egaa miseensonni keessumattuu hooggantoonni paartichaa sadarkaa hojii adda addaa irratti argaman akka of qulqulleessan taasifamuun isaanii waan hin oolledha. Dhawaataan egaa paartiin badhaadhinaa ni qulqullaa'a jechaadha. Namoonni rakkoo qaban keessaa ba'aa deemu. Dhawaataan qulqullinni paartii kanaa yoo eegamu ammoo fayyadamtummaan uummata Oromootis ta'ee uummattoota Itoophiyaa kanneen biroo mirkanaa'aa deema jechaadha. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tumsaa ture deeggarsa isaa gochuu qaba jechaadha. Yoo kun ta'e badhaadhinni Itoophiyaa mirkanaa'uunsaa waan hin oolledha. Akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad irra deddeebi'uudhaan ibsaa turanii
badhaadhinni kan mirkanaa'u ta'a. Kanaaf hojjechuun barbaachisaadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.